Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Kun YouTube chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Akkuma kanaan dura kutaan odeeffannoof quunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa, haala sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo yeroon isin biraan gahaa ture. Har'as haala sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala lixaa kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a. Elaguno tigadanko akabanyu lamiko. Elaguno tigadanko akabanyu lamiko. Elaguno tigadanko akabanyu lamiko. Elaguno tigadanko akabanyu lamiko. Sadasa sadeta. Elaguno Kenya madunya. Elaguno sera oromota. Elaguno. Akka giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaatti sochiin amantii waaqeffannaa deebisanii dhaabuu bara 2000 akka lakkoofsa biyya kanaatti sochii barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa taasisaniin Haraadiyaa irratti jalqabe. Haaluma wal fakkaatuun sochiin yeroo kana taasifamaa ture Oromiyaa keessatti wal fakkaataa ture. Sochiiwwan kunis giddugala bahaa magaalaa Maqii fi naannawa Boosat magaalaa Olancitii, Harargee lixaa naannawa Daaroo Labuu, giddugala giddugaleessaa giddugala kibbaa Booranaa fi Gujii, akkasumas Salaalee keessatti amantii waaqeffannaa deebisanii ijaaruun mul'achaa tureera. Adeemsa barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa cichoominaa fi kutannaadhaan deddeebi'anii dilbata Haraadiyaatti barnoota amantii waaqeffannaa wal barsiisuun maanguddoota magaalaa Naqamtee kanneen maalummaan amantii waaqeffannaa keessa jiru gammachiisuun onnee ture. Amantiin lafaa fi lafeen keenya beektu nuu deebite jechuun barattoota kanatti makamuun jajjabeessuu jalqaban. Irreessi bara baay'eedhaaf dhukatee tures sochii kana keessa mul'achuun hawaasa naannoo sanaa dammaqse. Aadaan badda galte jechuunis gammachuu labsatan. Sochiin kunis cimaa dhufuun amantii waaqeffannaa akka dhaabbata amantiitti dhaabbachuu fi
Giddugaleessummaan barnoota amantichaas eegamee bifa tokkoon deemuu qabaan yaada hordoftoota amantii kanaa waan ta'eef hagayya 7 bara 2005 dhimmoota federaatirraa eeyyama amantii fudhachuun akka dhaabbata amantii tokkootti galmaa'uun beekamtii argate. Sadaasa 13 bara 2006 akka lakkoofsa biyya kanaatti maanguddoota godina Oromiyaa keessa jiranii fi barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessa jiran irraa walitti dhufuun magaalaa Naqamteetti yaa'ii jalqabaa taasifate. Akka dhaabbataatti hundeeffamuunis koreelee barbaachisoo guuttachuun hojii amantii waaqeffannaa eegale. Irreessi Haraadiyyaatis bifa ho'aa fi hirmaannaa hawaasa bal'aatiin irreeffachuun itti fufe. Irree keenya yaa baaboo tarree baga birraan baree walagarree jechuun dhiichisanii taphatan. Geelloo fi kumkummeen osoo nafin qeerroo fi qarreen haadholii fi maanguddoonni deebi'ee ijaaramuu amantii waaqeffannaaf gammachuu qaban ibsatan. Maarreen takka takkee hafteef biyyi hafte akkuma jedhamu maanguddoota muraasa amantiin waaqeffannaa keessa turteen lafaa kaatee dhaloota har'aa kana bira geesse. Dhaloonni kunis jabaa fi hubataa akka abbaasaa waan ta'eef danqaawwanii fi gufuuwwan osoo hin daangessine cichoominaa fi jabummaa qabuun obsaa fi naamusa amantii waaqeffannaa barsiisteen amantii waaqeffannaa lafa qabsiisanii sabuu fi safeeffannaa duudhaa fi naamusa Oromoon kaleessa qabu sana galmoota banuun baree wal barsiisaa jira. Haala hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa fi sochii giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaa itti turee fi har'a irra jiru itti aanaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata hordoftoota waaqeffannaa haala kanaan dubbatu. Bara 2000 keessaa ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaadhaa laga Haroo Adiyyaa jedhamu jala namoota xiqqoodhaan ta'aniitu waa'ee waaqeffataa kana mari'atu. Kanaan nuun immoo dirmannaa kana dhageenyee dirmannaa magaala keessaa warri jirru namoota 2-3 taanee dirmannaa kanatti adeemne. Kanumaan bakka sanatti irreessa waggaa dhibbootaan kufee bakka kanaa badee kanallee irreessa kaasnee achitti kabajuu eegallee dhiibbaan guddaan irra ture kanan jedhamuun bakka irreessaa kanallee yoo isaan ga'an rasaasaa rukutaa jedhanii xaliyaallee barreessamee xaliyaan kun illee jira yeroo ammaa keessa aanaaf laatamee warra gandaatti illee kennamee kana keessa ijoolleenis yoo jaalalaa lapheerra wal keenyaa yoo jibbiinsaa eessatti wal geenya kan jedhuun akka ittiin hojii tooftaa adda addaatiin hojjechuudhaan lafa isaan nu eeganitti dhaquu dhiisnee lafa isaan nu eeguu baatanitti immoo dagachiisnee irreessas kabajaa waa'ee waaqeffataa kanas wal barsiisaa hojjechuu eegallee utuma eegalluu waggaa 2005 ga'ee achumaan maaliif eeyyama warri yeroos dhimma federaalaa kan jedhamu ministeera dhimma amantii daayirekter kan jedhu jira. Isa jalatti amantoonni kan bulanii achitti marmaaraa turree waan sun immoo dhaabatee gatii jiruuf eeyyama argachuu hin dandeenye. Kana gidduutti waaqeffataas immoo dhiisuu hin dandeenye. Egaa kana keessatti dhaloota waan barbaade ta'a malee waan nurratti dhufu hundumaa du'as haa ta'uudha hin fudhanna malee waan keenya kana dhiisnu jechuudhaan jibbaataa kana hojjechaa turanii dhimmi nageenyaa sarraa borii nurra dhaabatee gaaddoomsiisni adda addaa nurra taa'aa ture. Achumaan bara 2005 sana utuma marmaarruu eeyyama sana baasuutti eegallee kana keessaa filatamee nanillee akka nama tokkootti
waan kana akkam ficcisiisuuf gara federaalaa ministeera dhimma federaalaa kanatti deddeebi'aa turre achumaan milkoomnee jibbaata hedduudha dhugaadha waan baay'eedha kan maaliif yoo eeyyama sana baasne malee akka biyyaatti socho'uu hin dandeenye kan socho'uu ture immoo galmoota xinnoodha biyyattii keessatti kun immoo dhiibbaa guddaa amantii waaqeffataa irratti miseensota irratti fidee kanumaan 2005 sanaa gara baatii hagayya keessaa gara adoolessaa fi waxabajjii keessa dhannee pireesiidhaan beeksisnee achumaan gaazexaa Heeraaldii Addis Zaman fi Bariisaa irratti fi Nagaariit irratti ba'ee yoo kana warri mormitan jiraataniin bakka kana federaal ministeerii guyyaa gaafa torbaa kottaa jedhanii gaafa sin dhumne namoonni xixiqqoon mormaa bakka sana baay'ee turanii akkatti nu sochoosullee baay'ee dhabnee turre wal ijaaraniiti kan deemaa turanii achumaan akkuma eeyyama kana fudhanneef illee yakka guddaa nurratti hojjetame egaa ayyaantummaa abbaa Oromootiin nuti Oromoo jennee gadi kaanee fi isaanis nu bira dhaabbatanii kanaan hagayya torbaa akka fudhannu ta'ee yeroo fudhannu immoo loogoon barbaachisaadha achi keessatti wantooti nu beeksisan kun akkamittiin akka fudhannu kunillee rakkina gurguddaa nuti ta'e yeroo nama 50 barbaannu keessatti kan isin dinqisiisu nama 50 dhabnee jechuudha nama 50 kan eeyyama kana kan waraqaa eenyummaa haaromsee fudhatu kanaaf Finfinnee keessaallee ijoollee beenu barbaannee gara nama 8 illee magaalaa Finfinnee keessaa ijoolleen waraqaa eenyummeessaa kana nuu kennanii dhaqanii olii gadi fiiganii kana guuttannee achumaan eeyyamni kun pireesii Itoophiyaa fi Heeraaldii fi Addis Zaman irratti ba'ee dhaabbati kun dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa beekamtii akka biyyaatti argachuudhaan gaafa hagayya torbaa sana galmaa'ee jechuudha. Yeroo dhaabbata kana dhaabnu immoo galma adda addaa faca'ee gatii jiruuf galmootii yeroo si dhaabbatanii turan hanga 16 ta'an bakka Naqamteetti waamamanii sadaasa 10 as galanii marii adda addaa geggeessine sadaasa 13 waajjira poolisii keessatti egaa dhaabbata kana koree adda addaa uumuudhaan dhaabbati kuni sadaasa 13 bara 2006 akka lakkoofsa Habashaatti akka inni dhaabbatu ta'ee gaafa 14 Irreessa Haroo Hadiyyaa magaalaa Naqamtee uummata magaalaa Naqamtee wajjin qabannee kanumaan dhaabbati kun dhaabbachaa deemee har'aa egaa sadarkaa inni irra ga'ee dhalootiif biyyi hundumtuu waan beeku gatii ta'eef kanarra ga'uu dandeenyeerra. Giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaa giddugaloota 5 jiran keessa uwwisaan baay'ee bal'aadha. Godinaalee Wallaggaa 4, godina Bunnoo Baddallee, godina Iluu Abbaaboor, naannawa Gambeellaa, naannawa Beenishaangul Gumuzii fi kallattii lixa biyyattii kan hammatudha. Wiirtuuwwan 3 fi galmoota giddugala hordofaman of jalaa qaba. Isaanis wiirtuu Wallagga Bahaa teessoon isaa magaalaa Naqamtee galma Naqamtee, wiirtuu Horroo Guduruu Wallaggaa teessoon isaa magaalaa Shaambuu galma Shaambuu fi wiirtuu Wallagga Lixaa teessoon isaa magaalaa Mandii galma Mandii, akkasumas galmoota akka wiirtuutti hin hundoofne galma amantii waaqeffannaa Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti kan argamu, galma amantii waaqeffannaa Malkaa Baaroo naannoo Gambeellaa keessatti kan argamu, galma amantii waaqeffannaa Makkoo godina Bunnoo Baddallee magaalaa Makkootti kan argamanidha. Uwwisni giddugala lixaa bal'aadha. Kana keessa giddugalli lixaa godinaalee Wallaggaa 4, godina Bunnoo Baddallee, godina Iluu Abbaaboor, naannoo Gambeellaa, naannoo Beenishaangul Gumuziin hammatee kallattii lixa biyyaa irratti kan hojjechaa jirudha. Uwwisni giddugala lixaa hanga kana fagaataa jechuudha. Haa ta'u malee egaa uwwisa isaa kana yookiin giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaa caasaa dhaabbatarraa diriiree jiruuni kan inni hojjetu jechuudha. Caasaan dhaabbanni keenya itti socho'u dhaabbatarraa giddugaloota qaba. Giddugalotarraan wiirtuutu jira, wiirtuurraan koonyaa jira, koonyaarraa galmatu jira. Haala kanaan walitti gahee hojii idilee isaa yookiin hojii sagantaa hojii dhaloota isaatii hojjetaa jechuudha dhaabbanni keenya.
Sana keessatti giddugalli lixaas bifuma sanaan akka giddugala lixaatti wirtulee sadii fi galmoota wirtuu jala hin jirreen kan hojjechaa jiru ni jira jechuudha. Amma wirtulee sadii hojii hundeeffannee kan itti hojjechaa jirrudha. Wirtuu Wallagga Bahaa teessoon isaa galmoo Naqamtee daddana magaalaa Naqamteeti. Kabiraan wirtuu Horroo Guduruu Wallaggaa teessoon isaa magaalaa Shaambuu. Kan biraan wirtuu Wallagga Lixaa teessoon isaa magaalaa Mandii galma Mandiiti jechuudha. Wirtuulee kana sadan qabna. Kallattii Bunnoo Beddellee, Illuu Abbaaboor, Gambeellaa ammatti wirtuu jalatti kan hoogganamaa jirre galmoota kallattiitiin qunnamnee hojjechaa kan jirudha. Sunis immoo bara 2022 kanatti karoora keessaa qabna jechuudha. Wirtuu tokko kallattii sana hundeessinee akka isaan wirtuutiin hoogganamanii hojiilee isaa hojjetanii fi bifa kanaan karoora itti adeemaa jirra. Uummanni Oromoo erga sirna isaatirraa kufee waa hunda dhabe barnoota mataasaa kan ittiin wal qajeelchuu fi wal jiraachisaa ture dhabe barnoota ofirraa ka'ee barate jechuudha. Dhaloonni ofirraa ka'ee barate of beeka, waan ofii beeka, darbees waan addunyaa tanaa beeka. Yeroo ammaa kana dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galmoota amantii waaqeffannaa babal'isuun aadaa, safuu fi safeeffannaa, duudhaa, naamusa, jaalalaa fi wal jala yaa'insa uummanni Oromoo kaleessa qabu sana deebisuuf barnoota warra abbaa Oromoo barsiisuu irratti argamu. Akka giddugala lixaatti barnoota warra abbaa Oromoo dhaloota biraan ga'uuf fageenyi fi haalli osoo hin daangessin cichoominaan dhaloonni amantii waaqeffannaa lafa qabsiisuuf halkanii fi guyyaa dadhabbii tokko malee bakka jiruu walitti dhufee wal barsiisaa jira. Barnoota jireenya dhaloota kanaa akka itti laachuudhaaf tola sanaatiin kennaa jira jechuudha. Haala kanaatiin egaa fageenya qabaa jechuudha. Akkuma beekamu egaa giddugalli lixaa kun godina Wallaggaa Arfan, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Wallagga Bahaa, godina Wallagga Lixaa, godina Qelleem Wallaggaa akkasumallee godina kana Wallaggaa Arfan kanaatiin alatti godina Bunnoo Beddellee, godina Illuu Abbaaboraa kanaan alammoo naannolee lama ammatti kan caasifamaan jiran jechuudha. Naannoo Gambeellaa, naannoo Beenishaangul Gumuz kanaatiin alatti haga dhiya biyyattiitti kan jiru. Dhiya lafaaf lafee dhaloota kanaatti kan jiru uwwiseetii kan argamudha jechuudha. Giddugala lixaa gaafa jedhamu haala kanaatiin barnoota dhaloota kanaatiif kennuutti jira jechuudha. Egaa giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaa hojii isaa idilee kan inni gaggeessu kan inni xiyyeeffannoo guddaa irratti kennee hojjetu barnoota warra abbaa Oromoo yookiin barnoota warra keenyaa sana barsiisuutiin hojiin isaa idileen sanadha. Galmoonni keenya illee buurri isaanii sana buurri barnoota keenyaa safuu, duudhaa fi sirna warra keenyaa kan dhaloota keenya irraa diigamee jiru sana har'a dhaloota keenyatti deebinee dhaloota keenya ittiin jiraachisuu fi sanaan dhugaa kaleessa dhaloonni keenya ittiin wal jaallatanii ittiin wal bobbaasanii wal tiksanii wal galchaa turan san barsiisaa jechuudha. Dhaabbanni keenya sana giddugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaas bifa akka qajeelfamaa dhaabbata keenyaa eeggateen hordofee galmoota jiran hundumaa keessatti bifa wal fakkaataa ta'een barnoonni kun kennamaa jira jechuudha. Galmoonni keenya kallattii garaagaraa fageenya irraa jiraatan iyyuu malee barnoonni sirriitti haala qindaa'een kennamaafii jira jechuudha galmoota keenyaaf. Amantiin lafaa fi lafeen tun beektu amantiin waaqeffannaa sababa cabuu sirna gadaatii fi dhaalamuu amantiilee alagaatiin deebi'ee ijaaramuu keessatti namoota baay'eetti haaraa ta'uun amantii kana lafa qabsiisuun aarsaa baay'ee gaafate. Amantii lafaa fi lafeen kun beektutu dhaloota isheef haaraa ta'ee argame. Kan beekus mana jiru ho'ifachuun dhugaa jiru osoo arguu waakkate. Kaanis faayidaa fi gadi caalchifachuun hin beeku jedhee ijaa fi gurra qabate. Waan amantii waaqeffannaa hin qabnee fi hin hojjenne itti maxxansuun amantii waaqeffannaa maqaa balleessuu fi haaluun hin hafne. Namni ganama manaa ba'ee fi namni dhugaa dubbate hin gaabbu akkuma jedhamu. Dhaloonni kunis dhugaa dhalootaa qabatee waan ka'eef shiraa fi dabni karaatti hambisne. Ayyaantummaan dhalootaas utubee dhaabe itichee lafa qabsiise. Sochii hundeeffamuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa fi adeemsa galmoota babal'isuu gama giddugala lixaatiin jiru keessatti dhibbaawwan baay'een turaniiru. Har'as bakka tokko tokkotti darbee ni mul'ata. Warreenuma hawaasa keessaa ba'anii qaama hawaasaa uummata kana bakka buunee waajjira garaagaraa qabatanii ta'anidha. Waajjira poolisii hin jira, waajjira lafaa hin jira. Bakkatti deemtee
xalayaa geeffattu yookiin gaaffii keetti dhiyeeffattu akka dhaabbata amantii tokkotti hin jiru jechuudha. Sana keessatti gama qaama mootummaatiin gaaffii akka dhaabbata amantii kamitti yeroo itti dhaabbanni keenya gaafatu hin jira jechuudha. Galmoonni keenya hin gaafatu gaaffii waan amantii tokko barbaachisu. Mirga biyya kana keessatti amantiin tokko qabu waan anne argachuu qabu bifa qajeelfama biyyi kun ittiin gaggeeffamtuun qajeelfama biyyi kun ittiin gaggeeffamaa jirtu irra kan jiru galmoonni keenyi kan waggaa 5 gaafatan hin jiru jechuudha. Waajjira mootummaa keessatti sun hanga har'aatti deebii hin arganne jechuudha gama mootummaatiin. Keessattuu fakkeenyaaf amma gama bakka waaqeffannaa yookiin lafatti galma ijaarratan fudhachuu irratti galmoonni keenya waggaa 5, 6, 7 kan gaafatarantu jira jechuudha deebiitiin osoo hin dhufiin. Sunas fuuldurattis bifa nuffii tokko malee kan itti adeemarantu jira jechuudha. Magaalota baay'ee magaalota dandeenya bakka itti galmoonni keenya itti deddeebi'anii gaaffii gaafataa jiranii. Magaalota baay'eetti immoo lafa isaan harka hin jirre yookiin qaama dhaabbata biraa harka jiru fuudhanii as kennanii galmoota keenyaa fi dhaabbata biroo walitti buusisuutii fi yaaliin taasifamaa jechuudha. Waan akkasii baay'eetu jira. Hojii hojimaataa seeraa geggeessuu caalaa amantii geggeeffatu baay'een isaanii kan irratti yeroo rakkina guddaa illee waajjira keessaa wantoota adda addaa keessatti illee nutumaa turanii. Dhaabbatillee yuunivarsiitii keessaa illee barsiisota turan illee dhiibbaa guddaan irratti gochaa turanii. Maanguddooti illee wal ijaaranii maanguddooti kun isaan jalatti ijaaramanii dhiibbaa kan hin jedhamne akka dhaabbati kun hin dhaabbanneef gochaa nurratti turanii. Dhiibbaan gama mootummaatiin jiru akka abbaa amantii tokkotti nu ilaalee mootummaan gaaffii nuti gaafannu nuuf hin kennu jechuudha. Biyya kana keessatti yoo ilaallu keessatti akka giddu gala lixaatti galmoonni keenya baay'een lafa mataa isaanii qabanii kireeffachuutiin kan waggaa 5, 6, 7 turantu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma galma Odaa Guduruu kan magaalaa Daduu keessatti argamu warra Guduruu Wallaggaa keessaa magaalaa Daduu keessatti argama. Gaaffii waggaa 6 qaba jechuudha. Gaaffii waggaa 6 Afrikaa qaba. Hanga kana sagantaa isaa mana kiraa keessatti yookiin kennaatiin kan inni gaggeeffatu. Bifuma kanaan magaalaa Shaambutti bifa maatiin lafa ammaa jalaa qabamee akka kana mana kiraa keessatti dhaloonni sagantaa isaa 2008 irraa kaasee gaggeeffachaa jira jechuudha. Mana nama dhuunfaa keessatti yookiin kiraa keessatti sanas immoo dhaloonni keenya nuffine. Akkasumallee magaalaa Mattuu keessatti yookiin yoo ilaalle herga gaafa hundeeffame 2006 kaasee galmi Malkaasoor gaaffii lafaa bulchiinsa magaalaa sanaatiif hanga irraatti dhaabbatee gaggeessaa jira jechuudha. Bulchiinsi magaalaa sun garuu hanga irraatti deebii ittiin goone jechuudha. Deebii kennuufii qaban ilaannee fi ergasii amantiileen biroon boodaan naqanii kan itti deebii gaaffii isaanitti deebii argatantu ni jira jechuudha. Birriillee guuranii dhufanii ijoollee keenya warra kanatti sochoollee gowwoomsuudhaaf yaalii tokko godhaniiru. Kana malees dhaabbata warra nageenyaa qabatanii dhiibbaa gurguddaadha kan isaanii kan Oromiyaallee dabalatee kan nurratti gochaa turanii. Aarsaan sun garuu dhaloota keenya garee boru biyya gurraachota Afrikaa kana dhaabuutti deemnutti wallaansoo gatii ta'eef warri kaan gaafa nutti duulan ofii isaaniitti duulanii warri kaan immoo akeekaa alagaa qabaachuudhaan alagaa wajjin ta'uudhaan dhiibbaa guddaadha kan nurratti ga'e. Galmi Naqamtees immoo shoora guddaadha kan taphate. Ijoolleen keessumaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessa baratan waaqeffatoota ta'an jajjaboo gatii ta'aniif waan hundumaa hamaa hambisanii gaarummaa hojjetanii waan kan isaanii duwwaatti xiyyeeffachuudhaan tooftaa alagaan kallattii adda addaan keessaa balaan nurratti aggaamame hundumaa mo'anii qarshiis tuffatanii bira darbanii jireenya isaanii dhiisanii jireenya dhalootaa jiraachuudhaan sadarkaa har'aa dhaabbati keenya ragee irratti galmi Naqamtee shoora guddaa taphateera. Amantii dhugaatiin dhala namaa kan wal qixxeetti ilaaltuu fi waan dhugaa irratti ganamas galgala dhugaa irratti dubbate waan dhugaa barsiisu akka itti dhaloonni kun dhugaatiin wal jaallatee dhugaatiin wal kabajee wal jala bobbee galu akka inni hawaasummaa sirriitiin hawaasummaa dhugaatiin wal jiraatu amantii barsiisu barnoota gahaa qabu waan beekaniif amantii isaanii barnoota amantii kanaatiin gadi akka inni ta'etti beekachuu. Barnoonni dhugaan of nama beeksisee dhalootaan wal nama beeksisa. Jijjiirama amalaa namatti fida. Naamusa, kabaja, jaalala,
wal dhaga'uu, wal jala yaa'insaa fi ilaalchi miseensotni galma amantii waaqeffannaa qaban hawaasni naannoo fedhaa fi jaalala amantii waaqeffannaaf akka qabaatan taasisus sodaan hawaasaa waa lama akka ta'e dubbatu. Waa lamatu jira. Tokko qaama mootummaan sodaatu, qaamni mootummaa waan gara siyaasaatti mana amantaa keenya ilaalu ni sodaatu jechuudha. Ilaalcha akkasii qaba qaamni mootummaa kallattii garaagaraatiin yaadii taasisee waan irraa qabu hin dhabe jechuudha. Hin arganne miidhaa garaagaraa irraa hin arganne waan barbaadamu sun irraa hin arganne jechuudha. Kabiroon kan isaan sodaatan wanni hawaasni keenya yaaddee har'a galmatti galee sagantaa san gaggeeffanne keessumatti akka giddugala keenyaatti waan dhimma lafaa awwaalchaa jechuudha. Gaaffii hawaasni bakkee dhaabatee si kaasu isin maaliif lafa awwaalchaa mootummaa gaafattanii fudhattan? Silaa baay'ee galmi kun baay'atee babal'atee galmi kun sirriitti lafa qabachuu danda'a. Hawaasni kan inni sodaatu iddoo sana jechuudha dhimma bakka lafa awwaalchaati. Iddoo sana yaaddaa jechuudha hawaasni keenya. Sirriidha dhimmi kun dhimma rakkooti. Baay'ee rakkoodha jechuudha dhimmi kun namni hin jiraata hin du'a jechuudha kun heera uumaati wanti godhan hin jiru. Namni dhalachuun duun heera wanti godhan hin jiru jechuudha. Du'a oolchuu hin dandeessu namni tokko gaafa umuriin isaa geeree hima du'a nama du'e kana gaafa akka itti geessitu hin qabdu jechuudha. Akka duudhaa yookiin hawaasni kun beeku keessatti yoo ilaaltu nama du'e karaa irratti hin gattu horii mitallayyaatti hin gattu hin awwaalu bakka itti awwaalan barbaachisa. Sana barbaada jechuudha uummanni keenya iddoo inni fedhii ni dhaabbatu iddoo sana barbaada. Waan sana waan hin arganneef fedhiin hawaasaa waan hin guutamneef hawaasni keenya fageenyarra dhaabbatee nu hawwatu jaallata jechuudha. Yaaddoo inni qabu sana. Kanaaf gara galmaatti seenanii sagantaa kana hirmaatanii barnoota warra isaanii baratanii dhugaadhaan wal jala bobba'anii waliin oolanii galuutiin wal amananii akka warra abbaa Oromoo sanatti jiraachuutiif dhaloonni keenyi qaawwa kana qabachuu. Tokko qaawwa gama sodaa gama mootummaatiin jiru lammaffaan lafa awwaalchaa kana sodaataa jechuudha. Dhaloonni bakkee jiru yookiin hawaasni keenyi galma kana baay'ee jaallata. Si kabajallee naamusa dhaloonni galmaa qabu irra dhaabbatee yoo ilaalu hin beeka waan ta'eef waan amantiin kun nama barsiiftu hin beeku jechuudha. Hawaasni akka inni amantii dhugaa ta'e akka inni sirriitti bu'uurarraa dhugaa irratti barnoota dhugaa qabu waan beekaniif hawaasni si jaallatu jechuudha. Dhiibbaa sirratti taasisan hin qabanii. Kanaaf ofii isaaniitii gamatti seenuu hin dandeenye bakka jiraatanii si hawwachuu kan jedhu. Walumaa galatti gaggeessitoonni hordoftoota amantii waaqeffannaa lixaa miseensota amantii waaqeffannaa fi hawaasa bal'aaf dhaamsa dhaamuun qophii keenya har'aa asirratti xumurra. Ani waaqeffatootaa fi dhaamsa dhaamu baay'een qabu. Haalii fi waaqeffatootii heera isaanii beekuu, bakka galma isaanii beekuu, bakka deemaa jiran beekuu. Isin immoo dhaloota kanaa walitti qabdanii ijaaruudhaaf sochii deemtan gatii ta'eef kaayyoo isin qabdan kaayyoo guddaadha. Kaayyoo dhaloota ijaaruu, biyya ijaaruu, daangaan Afrikaa keessa dabartanii lafa gurraachoti jiran hundumaa lafee abboota keessan ijaaruu gatii ta'eef jajjabaattanii bakka kaatanii bakka geessan bartanii warra deemtan gatii taataniif jabaadhaa. Ayyaantummaan abbaa Oromoo bakka deemtanitti isin haa tiksu. Galma keessan cibsaa galmee jechuun yuunivarsiitii Oromoodha. Lafa bakkee beekumsa utubaa Oromoodha. Lafa gadameessa gadaan itti dhalatee bor gadaadhaan biyyi kun ittiin jiraattu kan keessaa burqudha. Lafa dandeettiidha. Lafa ayyaantummaadha. Kana hundaa qabattanii gatii deemtaniif isin beekaa biyyaatii ayyaantummaan dhalootaa isin bira jira. Jabaadhaa isiniin jedha. Uummati keenya immoo nuti waaqeffatoota. Waaqeffataa kan ta'anii jaallannee miti. Warra keenyatu waaqeffataa turanii waa har'allee waaqeffataadha. Maaliif jennaan amantiin tiksee saba tokkooti. Aadaa, duudhaa, jiruu jireenya sabaa kan eegu amantiidha. Amantiin inni kaan baraan yoo irraa fudhanneeyyuu kan keenya immoo deeggaruun jabaadhaa jechuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan waaqeffataan dhaabachuu jechuun amantii waaqeffataa dhaabachuu jechuun Oromoon miila lamaan dhaabachuudha. Oromoon ijaaramuudha. Oromoon heera isaatti deebi'uudha. Yoo heera keenyatti deebi'e malee gamaaf gamas dhaabannee wal abaaruun, wal loluun, wal yakkuun, wal saaxiluun, wal arrabsuun nurraa hin malu. Nuun warra taa'ee mari'atu abbooti keenya ta'anii mari'atanii furmaata warra fidan. Waaqeffatooti mareetti amanu, dhugaatti amanu, beekumsatti amanu. Kanaaf wal barsiisnee, wal beeksisnee, dhugaa walii kenninee walii wajjin jiraannu isinis immoo
uummati keenya waaqeffataa tumsuun yoo waan waaqeffatoota illee bakka isaan rakkatanitti bira dhaabbachuun gahee mataa keessanii akka taphattan waamichaa isiniin afeera. Warri hayyooti bakka bakka jirtan beekumsi keessan beekumsa alagaan nu barsiisti baay'ee qabaachuun keenya ni mala. Garuu waan ofii keenyaa deebisnee wal barsiisuuf immoo galma Oromootti galuudhaan beekumsa dhaloota keenyaaf akka walii hirruun dhaamsa isinii dabarsa. Almaa amantiin kun maal akka qabu kaayoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa barnoota isaallee mataa keessa waan qabanii fi sirriitti hin beeku jechuudha adeemsa isaanii. Waaqeffataadhaaf dhaamsa dhaamuun bal'aan iyyuu hin jiru jechuudha hin beeku waan ta'eef haa ta'u malee uummata bakkee jiruu fi uummanni bakkee jiru amantii waaqeffannaa amantii dhugaatti nama jiraachistu amantii biyya kana duratti warra keenyatti jiraataa turan har'allee dhaloonni isaan jiraachuu eegale waan ta'eef bakkee irra dhaabbatanii as galmatti seenanii hirmaachuu sodaachuun wanni hamaa waan hin jirree fi galmatti akka seenanii sagantaa isaanii dhaloota faana hirmaatanii akkasumallee warreen bakka garaagaraa dhaabbatanii ilaalcha hamaa dhaabbata keenyaaf yookiin amantaa keenyaaf qabanii yoo ilaalcha isaanii sana hirrifatan bareedaadha jechuufan jedha. Qophicha qopheessuun kan sinfara ture an danda'a boggaadhaati. Ogeessi kaameeraa Araarsaa Deessisaati. Gulaalaan suur sagalee Aqaafan Abajjeeti. Waan nu daawwattaniif fayyaadaa.